موبايل جالالlee بني لالمي yeroo teknooloojiiti appilikeeshiniin kun kan fayyadu dubartoota qofaa fi keessumaa gaa'elarra kan jiraniif guyyaa jalqaba laguun dhufe galmeessuun guyyaa yoomii hanga kamiitti ulfaa'uu akka dandeessu marsaan laguu isheetti aanummoo yoom akka dhufu of eeggannoo gochuuf kan ishee gargaaru itti fayyadamuuf salphaa kan ta'e appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kan jalqabaa jala jira liinkii sana tuquun daawunlood gochuun ammumatti fayyadamuu dandeessu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee kutaa 1 hanga 8ffaatti seeraan baradheera. Kutaa 1 hanga 4tti maatii koo biratti yeroo ta'u kutaa 5 hanga 8tti immoo manni barumsaan ganda keenya waan hin jirreef gara aanaa magaala keenyaa mana namaa galeen hojjettuu ta'een baradhee xumure. Barnoota waggaa 4 kutaa 5 hanga 8 waggaa 6tiin xumure. Haati manaan bira gale yeroon bira taa'e gidduutti ijoollee 2 godhatteetti. Bara isheen daa'ima godhatte mana keessaa namni hojii ishee gargaaru waan hin jirreef barnoota koo adda kuteen ishii gargaaraa ture. Kutaa 8ffaa akkuman xumureenis maatiin kiyyaa horii siif gurgurraa gara biyya hambaa deemtaa jedhee akkuma na gaafateen anis gammadeen gara Beeruut biyya jedhamtuutti imala koo jalqabaan taasise. Baatii 3 booddees bilbila qabadheen maatii koo dubbiseen gara toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti illee dabalameen hiriyoota biyya koo afaan Oromiffaa beekan waliin haasa'uun eegale. Yeroon jalqaba toora sooshaal miidiyaatti dabalamu faayidaa isaa malee miidhaan toora sooshaal miidiyaa homaa naaf hin galu. Hojiin mana ormaa maal dhumaatii hojii koo akkuman xumureen yeroo boqonnaa koo hirriba koo dhiiseen toora sooshaal miidiyaa bira dhufa. Hiriyoota koo hedduu waliinis sa'aatii dheeraa finaasa'a. Yeroo hirribaa naaf kennamtutti intarneetii irra waan hin ooluuf moobaayilii fayyadameen toora sooshaal miidiyaatti dabalameen torbee 3 booddee guyyaa yeroon hojjedhu joonja'uu lafaan namaruu of wallaaluun eegale. Yeroo kanatti maadaamiin koo maal taateetti jettee mana yaalaa yeroo na geessitu sammuun kiyya dhiphina keessa akka jiruu fi boqonnaa akka hin qabne maadaamii kootti himani. Yeroo kana maadaamiin koos gara manaatti na fudhattee qoricha naaf ajajames naaf kennitee hangam fayyuutti guyyoota muraasaaf akkan boqodhu na taasifte. Haa ta'uutii garuu boqonnaaf yeroo naaf kennitus moobaayiliin harka koorra akka oolu yeroo na hubatteetti torbee tokko keessatti guyyaa 2 qofa moobaayilaa akkan fayyadamu na taasifte. Dhibeen koos baramee fayyaan koos deebi'ee bifa kanaan guyyaa tokko guyyaa boqonnaa koo guyyaa lammataa immoo guyyaan itti maatii kiyyaaf bilbiluu barbaadu sa'a 2 qofa bilbila natti kennuu eegalte. Kanaanis jireenyi koo itti fufee mana kana waggaa 2 hojjedhe. Biyya jijjiirrachuu waan hin barbaadeef boqonnaan fudhadha jedheen kontiraata koos waan hin xumureef gara biyyaatti hin deebi'e. Kanaan wanta hin qabuun maatii koo gargaareen viizaan kiyyaa biyya biraa yeroo naaf deebi'u imala koo lammataan taasise. Bakka sanatti illee guyyoota muraasa booddee moobaayilii akkan fayyadamu naaf eeyyamamee bitadheen fayyadamuu eegale. Waggaa 2 booddee boqonnaadhaaf deebi'een gara biyyaatti yeroon deebi'u heerumuun qaba jedheen karoora waan hin baafadheef dargaggoota gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan keessaa dhalootaan godinuma keenya keessa kan ta'e dargaggeessa tokkoof gaaffii jaalalaa sanan fudhadhe. Tole jedhees jaalala waliin jalqabnee maallaqas erguu fi eegaleen yeroo boqonnaa isaa innis na bashannansiisaa waa'ee jaalalaa naaf qoodaa. Waggaa 2 ga'uuf yeroon jedhu jaarsa gara maatii kootti ergiitii wal fuunee waliin haa jiraannu jedheen gaafadhaani. Yeroo kana innis tole jedhee jaarsa gara maatii kootti ergatee maatiin koos tole jedhanii fi niikaan nuuf taasifamee yeroon kontiraata koo yeroo xumuramu gara biyya kootti deebi'een buufata xiyyaaraa dhufee abbaan manaan koo na fudhate. Akka bashannanaa goonee torbee 2 magaalaa Finfinnee akka turru dursinee waliin mari'annee turre. Kana keessa otoo jirruuti waliin magaalaa Finfinnee guyyaa 4 akkuma turreen bilbilli isaa chaarjii
chaarjii cufee chaarjii irra kaawwatee maallaqa baankii irraa baasuuf abbaan manaan koo anaan mana ciisichaatti na dhiisee deema. Akka carraa'anis bilbila isaa baneen suuraa bilbila isaa keessaa yeroon ilaalu daa'ima lamaa fi haadha manaa qaba. Suuraa hedduus waliin ka'eera. Ergaa gabaabaa miiseejii isaa keessaas yeroon dubbisu anaan ala dubartii biyya hambaa gara biraa waliin haasa'u niikaa waliin hidhate qaba. Akkuman argeen bilbilicha anumatu ergeefi waan tureef lafatti dhaheen ishii caccabse. Yeroonni deebi'ee dhufu moccorraadhaan fuula isaa keessa dhidhiikseen hanga hin danda'u rukuteen booddee irratti garuu ofirraa na darbatee maal taate naan jedhee na sossobuuf yeroo yaalu mana sana keessatti iyyeen namichi kun hattuudha maallaqa koo na goyyomsee anarraa saameera jedheen isa qabsiise. Biyya hambaatii yeroon dhufu ofii akkaawuntii waan hin bananneef guutuu maallaqa kiyyaa gara isaatti ergeen ture. Battala naaf qabamee mana adabaa seenee maallaqa kiyya kan balleesse wajjin baatii 2 keessatti akka naaf deebisu irratti murtaa'ee magaalaa Finfinnee keessatti hanga wabiin dhufuufiitti hidhame. Sanaan booddee'anis gara biyya koo maatii kootti galeen carraa na dhaqqabeef isaanis gaddanii maallaqni koos naaf deebi'ee gara biyya hambaattis deebi'ee ni malu jedheen hojii uummachuuf yaadaan otoo jiruu yuunivarsiitii irraa eebbifamee kan dhufe dhiiga wal keessaa kan qabnu akka amantaa keenyaatti wal fuudhuu kan dandeenyu aantee koo tokko waliin baree baatii 2 yeroo gannaa maatii biratti yeroo dabarsu jaalala waliin dabarsine. Baatii 2 yeroo gannaa booddee hojiin barbaaddadha jedhee gara magaalaa Finfinnee deemee torbee tokkos akkuma tureen waraqaa eenyummaa kee naaf erginaan jedhee hojii gurmaa'u irratti anaaf isa bakka tokkotti gurmeessee maallaqa xiqqoos na harkaa fuudhee hojicha jalqabe. Waliigalaan baatii 4 ergatti fudhatee booda manas bakka gaariitii kireeffatee gabaan gaarii ta'uufi yeroo jalqabu kanaan booddee kottu ati hojjedhu ogummaan baradheenan immoo hojiin barbaaddadha jedhee ofitti na waame. Anis tole jedheen deemeen hojii sana ergan baree booda qabxiillee akka gaariitti waan qabuuf hojii barbaaddachuu eegale. Yeroo dheeraa sittiin fudhanne hojiis argate. Sanaan booddee jaarsanaaf ergee bultii jaarrannee waliin jiraachuu eegalle. Anis nan hojjedha innis ni hojjeta. Goomattuu keenyaaf hin toliin malee bultiin keenyi waggaa 3 fixeera. Daa'ima tokkos horanneerra. Abbaan manaan koo kan jalqabaa akka garaasaaf maallaqa koo narraa nyaatee harka duwwaa na hambisee sammuu koo maraachee gara biyya hambaatti deebisee na erguuf ture. Haa ta'uutii garuu rabbi hojii isaa harkatti dafee naaf baase. Erga ana harkatti qabamee hidhamee booda dabalataan illee dubartii gara biraadhaan hidhamee mana adabaa seeneera. Obboloota koo dubaraa biyya hambaa jirtaniif dhaamsaanii qabu. Jalqaba maaliif gara biyya hambaa akka deemtan hubadhaa. Lammata irratti immoo yeroo jaalallee qabattan nama beektan biyyatti ijaan waliin haasoftaniittan warri keessan warra isaa beeku warri isaa warra keessan beeku otuu jaallattanii hiyyeessas fokkisaasaa ta'u otuu qabattaniin jedha. Sababiinsaa gamaa gamana dhaabbattanii yeroo wal jaallattan waa'ee nama kanaa wanti isin hin beekne erga dhamaatanii booda wanti isiniif galu jiraachuu ni danda'a. Yoo jaallattan maaloo of eeggadhaa. Booddee dafqa keessaniin duwwaa taatanii furmaata dhabnaan sammuu keessan tutuqamaa. Bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu. Nagaanis gara biyya keessanitti isin haa galchu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yeroon yeroo teeknooloojiiti. Marsaa laguu keessan kan jalqabaa qofa galchuun guyyaa kamii hanga kamii gidduutti walqunnamtii yoo raawwattan daa'imni uumamuu akka danda'u kan isinitti himu keessumaa warra dagattaniif furmaata kan isiniif ta'u mala uumamaadhaan haala ittiin of eeggattan obboloota keenya shamarraniif hedduu kan fayyadu appilikeeshiniin ajaa'ibaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Liinkii sana tuquun ammuma daawunlood godhaa. Kan isinirraa eegamu guyyaa
marsaa laguu keessanii laguun keessan guyyaa meeqa hanga isinirra turu marsaan laguun keessan inni itti aanu guyyaa meeqa ture akka dhufu galchuu qofadha. Liinkii viidiyoo kanaa kan jalqabaatu kun ammuma fayyadama. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa fi gorsa obboleettii keenya irraa akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Appilikeeshiniin isiniif beeksifame keessumaa dubartootaaf baay'ee barbaachisaa murteessaa waan ta'eef liinkii viidiyoo kanaa kan jalqabaatu qachuun illee daawunlood godhaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheer gochuun illee akkana jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.